Waggaa sadii guutuu ofumaan dhama'ee. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Namoonni seenaa jaalalaa xalayaa jireenyaa ergachuu barbaadan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 35 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Hedduun keessan lakkoofsi kun naaf ba'an jiru jechaa jirtu. Tarii telegiraamii keessantu rakkoo qaba jedhee yaada. Lakkoofsa gara biraatiin yaalaa. Ani lakkoofsa haaraadhaatiin yeroo yaalu inuma naaf seena waan ta'eef yaalaatii yoo ammas isiniif dide guutummaatti lakkoofsa kanan jijjiira jechaa kallachumaan gara seenaa guyyaa irraatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Waggaa sadii guutuu ofumaan dhama'ee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee hanga kutaa 12tti maatii kiyya bira taa'een seeraan baradhee ergan xumuree booda yuunivarsiitii seeneen barnoota elektirikaal injinariingiitiin eebbifameen yeroo ammaa kanas ogummaan baradheen hojii qabadheen hojjechaan jira. Waxabajjii dhuma bara 2012 jaalalleen qabadhe. Wal barree lamaan keenyiyyuu faara waliif tollee keessa keenyas yeroo walitti taphannu fedhiin keenya tokko ta'uu waan arganneef anis isheen gadhiisuun jedhe isheenis sin gadhiisu naan jette. Kana dura yeroo garaa garaatti hariiroo jaalalaa jalqabeen dhaabeera. Itti fufuuf kan na rakkise immoo fedhii miiraa jaalala keessatti mul'atudha. Yeroon biyya ture maatii kiyya biratti sa'aatii hedduu hojii irratti waan hin dabarsuuf mana amantaa yeroon deemu yeroon baradhu hin qabu. Haa ta'uutii garuu fedhii guddaan qaba. Mooraan yuunivarsiitii wanta na badhaase keessaa inni tokko amantaa kiyyatti akkan baru, akkan sagadu, akkan soomu, akkan kadhadhu jedhee jalqabarraa kaasee na barsiise. Hanguma waa'ee waaqaa, waa'ee amantaa ofii hubachaa dhufan sodaan waaqaas cubbuurraa fagaachuunis simboo namaaf ta'aa dhufa mitiire. Yuunivarsiitii keessatti jaalallee si'a 2-3 qabadheera. Haa ta'uutii garuu hidhiimaan dhungachuunuu miira ofii dammaqsee nama kuffisuu waan na danda'uuf fedhii kiyyaan bor fuuldura waaqayyoo maal jedheen dhaabbadha jedhee of gaafadheen yeroo garaa garaatti hariiroowwan uummadhu kana fedhii kiyyaan addaan hin kuteem. Dhiirri dubartii baqatu maqaa qaba mitiire. Waa hedduus dubartoota ani jaalladheen jedhameera. Dhiiraa gadi ta'een otoo hin taane jireenya qulqullummaa barbaadeeni. Wantan godhu beekeen sammuu koo ajajeen gochaa akkan jiru waan natti himuuf tole jedheen gara gochaatti akkan seenuuf sammuu koo hin abboomne. Dargaggummaan ulfaattuudha. Gaafa waaqa waliin ta'an garuu ni salphata. Kanaan barnoota koo eebbifameen battaluman mucayyoo kanaan wal bareen jaalalattis seenne. Kan natti tole immoo isheenis waggaa 3 yuunivarsiitii barattee eebbifamteetti akkuma kiyya jaalalleewwan qabattee turte malee waliin ciisuu, wal dhungachuu kan jedhu keessaa akkanatti himteeti hin seenne. Namni waaqa isaan yeroo kadhatu sobasaa ta'u dhugaa jennee amanna mitiire. Anis guutummaa guutuutti dhamaneera. Jaalalli keenyi akkuma jaalala nama kamiyyuu bu'aa bahii qaba. Argachuuf dhabuu, wal jaallachuuf walitti bu'uu, walitti dallananii guyyaa 2-3 buluu, torbees gahuun kan keenya keessas ture. Ta'us garuu baay'ee walii yaannaa. Karaa maatiis karaa hiriyaas qorumsa hedduu dabarsine. Ani yeroon kufuuf jedhu isheetu na qaba. Isheenis yeroo kufuuf jettu anatu utubaa. Hundarra amantaadhaan tokko waan na taaneef wal bira buluu baannus haa ta'uutii garuu yeroo mana walii dhaqnu seexanni gidduu keenya seenee akka nu hin qorreef kadhannaadhaan jilgeeffannee haasoo keenya jalqabanna. Maarree bifa kanaan fidadheen waggaa 3 waliin dabarsine. Hanga waxabajjii bara 2016ttis bor wal fuuna. Gaa'ilas waliin dhaabbanna. Ilmaan horannee waliin jiraanna. Biyya kanatti mana jaarranna. Ilmaan haga kanaa godha
godhanna. Gufuuwwan gaa'ela keessatti nu mudatan bifa kanaan ofirraa qolanna. Duutillee gargar nu hin baasu jennee waadaa waliif galaa turre. Haa ta'uutii garuu baatii lamaan darbe waxabajjii gaafa tokko maallaqan walitti qabeeru haadha kiyyaaf siifin ergaa jedheen waadaa galeeru ture. Maallaqa kana kan walitti hin qabe baatii 3 dura. Akkan maallaqa kana walitti qabaa jiru jaalalleen koos ni beekti. Kanaan guyyaa kana maallaqa kana naaf kennii yookiin immoo naaf liqeessii dhimmaaf ittiin fayyadamaa jettee na gaafatti. Kanaanis lakkii dhimma biraaf walitti hin qabeeraa. Dhimmichi dhimma kamiyyuu waan naaf caaluuf hin kennus hin liqeessusii yoo dhibe yeroo biraa walitti qabeen siif kennaa jedheen deebiseef. Kanaan jaalalleen koos anarra dubartii biraa jaallatteeti moo maaliif itti fayyadamtaa? Anaan ol jireenya kee keessatti eenyutu siif barbaachisaa jettee na gaafatti. Anis lakkii dhimmi kun dhimma dhuunfaa kooti. Haadha kiyyaaf waan ta'e siifan bitan jedheeraa. Waadaa waan tangaleeruufiif waggaan haaraa otoon seeniin walitti qabaan jira. Kanaan booddee kan naafus haga kanaa qofadhaa jedheen isheetti hime. Yeroo kana jaalalleen koo natti mufatte. Walitti bu'uun ni jira mitiiree walitti buune. Bara kana maal naaf bite wanta hundumaaf iyyuu sababiin dhabdu fi kanneen kana fakkaatan naan jette. Anis haadha koodha jedheen wanta isheetti himeef haadha koorra dabartee natti dubbachuu isheetti baay'een itti gadde. Walittis mufanne. Nagaatti otoo naan hin jedhiin guyyaa kana mana kootii baate. Anis akka durii galtee jedheen hin bilbilleef guyyaa sana hafte oollee bulees an hin bilbilleef isheenis naaf hin bilbille. Kana otoo jennuu torbee geenye. Baatiis lakkoofsisne. Hanga kanaa walirraa fagaannee hin beeknu. Baatiif torbee tokko finne. Maallaqan walitti qabe kanaaf haadha kiyyaaf waadaa kan hin seeni siifin bita kanan jedhe biteen suuraas kaaseen gara biyyaatti erge. Suuraa kanan kaasees karaa toora sooshaal miidiyaa jaalallee koofin erge. Kunoo kan walitti buuneef kanaafidha jedheen isheetti hime. Kallachas naaf bilbilte. Bilbila kaasees nan haasa'e. Wanti hundumtuu akka durii jedheen walitti buunus ni araaramna jedheen abdii qaba ture. Haa ta'uutii garuu jaalalleen koo wanta ani yaanne wanta na naasisu na sururu deemsa jireenya koo duubatti deebisu gurra kootti himte. Aariidhaan baatii tokkoof torbee tokko kana keessatti jaalallee gara biraa akka qabattee fi mana isaa galtees jiraachaa akka jirtu kabaja ishees kunuunfattee umrii kanaan geesse anillee hin tuqun jedhe siifis hin kennu kannaan jette gaa'ela booddeef kan kaawwanne mallattoo simboo ulfina ishees akka kennitee fi na taasofte. Nanna'e bilbila kiyya lafaan hin dhahe. Rabbi baasees bilbilli hin cabne garuu ni cufate. Deebiseen kaase. Deebisee bilbiluuf adda baafachuuf garuu keessi kiyya naaf eeyyamuu dide. Ofii yaaltee bilbilte. Baay'een itti gadde. Dhugaamoo natti qoosaa jirtaa jedheen gaafadheen waan kanarratti akkamittiin qoosaa waan hundumaa erga raawwadhee gaabbeen jiraa jettee natti taasofte. Kan hin deebisuu fi kan hin jedhuun hin dhabe. Bilbila kiyya nan cufadhe. Irra deddeebitee bilbiluu eegalte. Laaqana booddee bilbila ishees jalaan kaase. Maaf bilbiltaa jedheen gaafadheen dhiphadhee waanan fuudhuu dhabee waanan jiruuf waan tokko akkanaan jettuun barbaadaa jettee natti taasofte. Anis akkana jedheen gaafadheen hanga dhuma jireenya kootti si waliin hin jiraadha jedheen laphee koo cufeen ture. Maal ta'a murtee kana murteessuu kee dura yeroo dhumaafidha. Siitiin hin barbaadu. Waggaa 3 si waliin turus gaa'ilaaf garuu naaf hin taatu jettee otoo natti himteetta ta'ee jedheen ishee gaafadhe. Deebii naaf deebisuu yeroo dhabdu itti fufuunis waggaa amma kana obsitee kan kennite baatii tokko keessatti maalumatu si ariifachiisee jennaan kabaja qulqullummaa kee dabarsitee kennite jedheen gaafadhe. Kanaan isheenis deebisuun baay'ee gaddeen jira. Miira namatti hin tolle keessan jira jettee natti dubbatte. Anis kanaan itti fufuun jedhigaa. Kanaan booddee hariiroon ati ana waliin qabdu asuma irratti dhaabbateera. Nama kabaja kee fudhate kana waliin gaa'ela seera qabeessaa raawwatadhu jedheen isheetti dubbadhe. Kanaan isheenis lakkii gonkumaayyuu hin barbaadu waanan si biraa aareef inni immoo gidduu kana na rakkisaa waanan tureef aareera jedheen mana isaa deemeen wantan siitiinis aarsu natti fakkaatee kabaja koos kenne waliinis hin jiraadhe. Namni kun anaaf hin ta'u. Kana dura
dubartii hedduu beeka. Umriidhaan illee waliin madaallu. Inni na jaallatus ani garuu gonkumaan barbaadu. Inni amma gaa'ilan dhaabbadhe jedhee firoottansaatti illee haasa'aa jiraatus anaaf garuu naaf hin taane. Firoottansaas akka na baran hin godhu hin barbaadus. Hinna kunuunsa waan ati na didde sanas naaf biteera. Waan biraas itti naaf dabaleera. Anaan garuu gammachiisaan jiru. Hundumarra wanti baay'ee na gaddisiisu kabaja kiyya isaaf kennuu koodha jettee yeroo nattaasoftu anis kanaan booddee maal gochuu yaaddiree jedheen gaafadheen. Kanaan isheenis yoo dandeessi ati ifa manaaf godhe achii akka durii keenyatti jaalala keenyatti fufna. Wantan si balleesse kanaafis bara jireenya koo guutuu nan si kiisa. Yoo ati na didde immoo anaaf kan Rabbi kaa'e nan eeggadha. Nama kana garuu hin barbaadu jettee naaf deebiste. Kanaan anis deebii kan koo keessa siif hin deebi'u. Akka seera amantaa kiyyaan fuudhuun barbaada. Waggaa 5 waggaa 10 nattaa fixu galmi koo sanadha jedheen deebiseef. Bishaan kan koof kan kee kanaan booddee dhaabbateera jennee bilbilas walirraa cufanne. Kanaan anaan dabaree koo miirri hin taane miira abdii kutannaa miirri gaddaa natti dhaga'amuu jalqabe. Danda'een otuman jiraachaa jiruu ammas torbee boodee karaa toora sooshaal miidiyaa naaf barreessite. Nama kana dhiiseen deemee jettee nattaasofte. Maaliif jedhee yeroon deebisu naaf hin ta'u nan madaaluu dogongoraan miiraan murteesseen waan anitti seeneef gaa'ilas naaf hin ta'u yeroon murteessuun narra jiraa jedheen biraa bahee jettee nattaasofte. Wanta balleessiteef ammas baay'ee boohuun baay'eetti dhaga'amaa akka jiru bara jireenya ishee guutuu yeroo kana akka hin daganne dabaluun baay'ee nattaasofte. Anis miira gaddaa miira hin taane keessan jira mitiiree otoo hin beekiin otoo yaadiin sa'aatii dheeraa waliin haasofne waan durii kaasnee amma nuti kana waliin dabarsinee wal dhiisuu fi jennees walitti boonye. Mataas na dhukkube mataas ishee dhukkube bullees walii bilbiluu eegalle. Anis na dhukkubuu ishees dhukkubsachuu haala keessa jirru suuraan waliif qooduu eegalle. Diimtuu bareedduu kan turte daaraa gurraattii fakkaattee jirti. Dur rifeensa ishee sa'aatiidhaan kan sirreeffattu maraatu fakkaatteetti. Anis kanuma nyaataaf dhugaatii malee jiraachaan jira. Isheenis anis maal taate jennee waliif naane booddeerratti maal gochuu naaf wayya jedheen taa'ee murteesseen dhiifama godheef. Dhiifamni waan hundumaa caala mitiire dhiifaman godheef. Haa ta'uutii garuu dhiifama erga godhanii booddee akka duraatti deebi'uun fafa gonkumaa waan ulfaatu. Torbees baatiis lakkoofsise har'as gahe miirri suni garuu naaf hin jijjiiramne. Sammuun kiyya waa'ee isheef waa tokko qofaa yaada. Nan fuudhaa gaa'ela waliin hin dhaaba. Waggaa tokko yookiin immoo waggaa 2 waliin jiraadheen dafeen daa'ima tokko yookiin immoo daa'ima 2 irraa horadheen ishee dhiisa. Sanaan booddee gaa'ela gara biraas hin barbaadu. Yoo dandeesse ijoollee koo naaf haa kennitu. Yoo jibbite immoo bakkuma jirtutti ijoollee koo nan guddifadha jedheen keessa kootii amma murteesseen jira. Waan isheen na goote wanta na balleessite kana karaa kana haaloo bahuu nan barbaada. Kana yoo ta'e malee sammuun koo nagaan argatu. Boqonnaa jireenya koof gonkumaan argatu. Kaleessa otoo waliin tuqiin wal kabajaa wal eegaa waliin turre mitiire amma garuu erga isheen sana balleessite anis nan xuraa'e. Gaa'elatoon dhaabbatiin ishee waliin hin ciise. Haa ta'uutii garuu kabaja ulfina simboo jaalallin kaleessa qabuu fi bakka isaan jiru amma waanuma jiraatamuuf miira gaarii keessa isheen wanta hin jirreef dhiifaman godhee fi dhiifamni koo garuu dhiifama haaloo deebifatu. Guyyaan eega haala mijeeffadheen bultii hanga waliin hin ijaarradhutti eegaan jira. Kana yoo ta'e malee gubaan abiddaa amman kana keessa kootti uumame naaf qooruu hin danda'u. Waliinuman jira garuu immoo baay'een gubadhaa baay'een ciccaa. Ani ishee biratti akkan dogongorreef maqaa waaqaa si'amee qawwaama. Isheenis ana bira yeroo dhuftu ana biratti akkan dogongorreef kadhattee baati waliinis daballee kadhannaa. Hidhii keenyallee wal tuqsisnee beeknu ture. Wal barbaannus haa ta'uutii garuu kennaa gaa'elaa qulqullummaa keessatti argamu gonfachuuf gatii amma kanaa kanfalaan ture. Isheenis kanfalaan turre. Har'a garuu erga seenaan kun jireenya koo keessatti mudate maqaa waaqaas waameen beeku mana waaqayyoos
dhaabbadheen beeku, jilgeenfadhee sagadees kadhadheen hin beeku. Isheenillee akkanumaa sammuu keenyaan tuqamnee wantan of biraatii haadha yookiin immoo abbaa dhabinatti fakkaate. Mee maaloo reyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan kana naan jedhaa karaa na qabsiisaa. Namoonni dhiifama waliif godhan gochaa darbe dagatanii akkamitti waliif dhiisu? Moo bakka kanatti dhiifama gochuun koo sirrii miti? Isan gaa'ela booddee jedhe garuu haaloo kanaaf nan fayyadama. Gonkumaa dhiisuu hin danda'u. Kana godheen yeroo isheen rakkatu wantan keessa jiraachaa jiru deebistee yoo na argite malee keessi koo hin qabbanaa'u. Isin immoo yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleessa keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatii galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aati illee waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa illee yaada keessan yaada qalbii nama kanaa deebisuu danda'u komentii jalatti qoodaafii jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif galatoomaa. Qophii seenaa gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Amma immoo kallachaan gara sharafa maallaqaatti isiniin dabarsa. Gabaan baankii torbee lamaa oliif jijjiirama argisiisaa jiru. Haa ta'uutii garuu gabaan gurraachi ol gadi qarshii tokko lamaan taasisaa jira. Baankiin gadaa guyyaa har'aa doolaara Ameerikaa tokko 107.3 bitee 112.7 gurguraa jira. Paawundii 126 bitee 132.5 gurguraa jira. Yuuroo 114.4 bitee 123 tuqaa7 gurguraa jira. Dinaara Arab Emireetii 28.3 bitee 30.1 gurguraa jira. Reyaala Saawud Arabiyaa 27.7 bitee 29.4 gurguraa jira. Farankaa Chaayinaa 14.4 bitee 21.2 gurguraa jira. Gabaasa gabaa gurraachaan doolaarri Ameerikaa tokko 119.5, Yuuroon 133.8, Farankaan Chaayinaa 140.9, doolaarri Kaanaadaa 88.4, doolaarri Awustiraaliyaa 81.2, paawundiin Ingiliz 157.9, dinaarri Kuweet 391.4, dinaarri Arab Emireet 32.5, riyaalli Saawud Arabiyaa 31.8, riyaalli Kwaataar 32.8, riyaalli Oomaan 310, dinaarri Joordaan 168.6, dinaarri Bahareen 317, paawundiin Ijipt 2.45, riyaalli Yemen 2.478 bitamaa jira. Maddi kun kan Itiyoo Forex. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Qophii seenaa gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.